galatoomaa kabajamaa ta'a. Bismillahirrahmanirrahiim. Hayyoonni keenyaaf abbootiin amantaadhaa waan gurguddaa jedhanii warroonni sanii asitti haasawanillee waan babal'aa kaasaa jiru. Akkuma jedhame an dura lafa tana lafa eebbifamtuu tana ka dhufeef akkuma nama islaama ta'e tokko dirqama islaamummaa kiyya ba'uuf lafa kabajamtuu tana dhufe akka tasaa ta'e ulamoota gurguddaa wajjin dhufe isaanii wajji ciisaa gangalachaa dirqama narraa eeggamu ba'uudhaaf yaalaa ture barnoota irrallee ture jechuu danda'ama leenjirra tures jechuu danda'ama sheeka guddaa tokko wajjin ture addaan baaneen beennu amma akka tasaa isaan hajaa biraatiif addaan narraa addaan baanii isin komadheen jedheen maali jennaani ani haga ammaa leenjii ka beeku karaa addunyaati irratti leenjii kennamaa ture edaa karaa rabbiillee leenjii gurguddaa jira garuu nu dhossitanii hajjii waanuma makkaa keessa ta'aniituma fixatan seeyan waan ulfaataa kana akkatti qophoofnu nun goone jennaan natti kolfanii yoo kana isin himnen dhuftanii naan jedhan dhugaa dubbachuudhaaf addunyaarraa ilmi namaa ajaja namaatiin malee rabbii ofiitti amanee bakka rabbii ofii wajjin wal qunnamee dogoggora jireenya isaa hagar'aa keessa dabarse rabbii isaatiif jecha kana booda rabbii isaa abbaduudhaaf jecha dhiifama itti gaafatu addunyaa guutuu bakka tokkotti arguun anaaf dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota haarawaa waltajjii haarawaa jireenya haarawaa gammachuu achirratti argadhe ibsuu hin danda'u dhugaa dubbachuudhaaf karaa rabbii kana ayyoonni amantaadhaa baay'ee nu gorsanii abboonni keenya baay'ee nutti himanii jiru wareegama gurguddaallee irratti kafalanii jiru karaa rabbii duwwaa osoo hin taane jireenya addunyaa keenyaallee akkamitti akka geggeeffachuu qabnu dogoggora yoo lafa kanarra jiraannu nuti raawwannuu fi nu mudachuu danda'an dursanii nu barsiisuudhaan akkamitti akka irraa of eeguu qabnu waggaa dheeraa nu barsiisaa turanii dhugaa dubbachuudhaaf karaa kanaa fi addunyaa biroo jiraannellee dhugaadhaaf dhaabbachuun murteessaa ta'u keessattuu haqaaf dhaabbachuu mirgaaf dhaabbachuun nama birattis rabbi birattis tokko ta'uu bakka beekumsa guddaa itti argatanidha. Abbootiin keenya hayyoonni keenya kana dura darba olmaa'onni keenya qabsoo ofillee fakkeenya nuu ta'an jagnummaafillee fakkeenya nuu ta'an dhugaa karaa rabbii irraa maddu kanarra dhaabbatanii haqa ofiitiif dhaabbachuun addunyaa duwwaa osoo hin taane aakhiraafis akka ta'u dhiiga isaaniitiin nu qaraasisanii jiru nu agarsiisanii jiru nu barsiisanii jiru ankara amantaa duwwaan osoo hin taane abbootiin amantaa wareegama isaan bilisummaa saba kanaatiif kafalan beekumsa saba kanaa uumuudhaaf qooda isaan kennan dadhabbii isaan keessa darban namni hubachuu barbaade yoo jiraate nama karaa isaanii ulfaataa sanarra deemi qofa dhugaa dubbachuudhaaf nama karaa san qulqullinaan hubate qofa borullee karaan sun nama baasa karaan sun nama injifachiisa karaan sun dhugatti nama baasa isa jajjabeessanii qabachuun aakhiraafis jireenya ammaatiifis murteessaa ta'uu irraa barachuun anaaf waan guddaadha hubannoo kana argadhe kanaafi biyya kana dhufu tokko jireenya lafarraa irratti waa baay'ee goonee jirra waa baay'ee hojjennee jirra saba keenyaafillee tattaaffii guddaa goonee jirra akka namaatitti immoo dogoggora hedduu raawwannee jirra dogoggora saniif hiree lubbuun jiraatanii rabbii fi dhiifama gaafatan argachuun anaaf guddaadha lammaffaa
ummanni biyya kana jiru ummanni keenna qabsoo Oromoodhaa qabsoo mirgaa yoo kaasnu adda dureedhaan ummata ka'uudha. Ammas biyyarraa faca'anii bakka Oromoonni hedduun keessa jiraatan yoo jiraate addunyaa tana keessa biyyi Saudi Arabiyaa isii jalqabaati. Yeroo baay'ee namni Minnesota Oromiyaa xiqqoo jedha. Biyya kana keessa Oromoon jiraatu lakkoofsaan yoo laallamu addunyaa keessaa tokkoffaadha. Faca'ee haa jiraatu akka biyya biraatitti uf mul'isu haa dhabu yoo ta'e malee baay'inaanis ammallee aynaa namaatiinis dhugaa dubbachuudhaaf biyya Oromoon biyya alaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti itti laallamtuudha. Baay'ina qofaa miti hirmaannaan qabsoo keessatti biyya tana keessa ummanni keenya yeroo garagaraa qubate yoo laallu qabsoo eegaluunis qabsoma Oromoo jedhamtu tana eegaluunis bakka adda dureeti. Olmoota keenyarraa jalqabe qabsoo naannoo biyya keessaa dhuftee qubachuu dadhabdee biyya ollaa keessatti rakkachaa baatu naannoo kana ogeetti humna argattee jabaattee beekumsa dabalattee gara biyyaa deebuudhaan qabsoo gaggeessan. Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaafaa fakkeenya gaariidha. Warri isaa wajjin san dura qabsoo Oromoodhaa akkaataa isiin ittiin milkaa'uu qabdu ummattoota biyya sanii wajjin qindeessuudha jedhanii hayyoota qabsoo sanii gaggeessan dirree kanarratti qabsoo gaggeessaa turan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبولوان كي كان الدنيا قبرة جرتن كان إيرا كان شمرة أكم فياكسني ربي نجاسني ياكنو جريني خيسن جريني خيري هاتو إن شاء الله ربي هم تو سنير راهك أبو بركة ربي سني هاقول سنين جتا وان إذا مكة تهجت شارع وجولي جنرال كمال قلشو سماتشو والجيت شرا نمني كينا جبا نمني كينا وليك أبو نمني هدوك أبميت نينجر وانا كنا يو أرجو مال يادت بيتني حديث رسولاتك يادت رسول كينا مال جدا والذي نفسي بيده جدا والله إسا لبون تيهارك إسا جرتتك كده ربي لبون تيهارك إسا جرتتك كده لا تذهب الدنيا جرون دنياتن هندمتو جرون دنياتن هندبرتو جرون دنياتنا أكنمت هندمتو جدا حتى يمر الرجل على القبر حاجة نمتتك قبر الرفوت حاجة إلمنا ما كن كأيتنين قبري أكيتنين فيتمرغ عليه حاجة إلمنا ما كن كأيك قبري أكيك غنغلتوتي أكا هرين دارا قبر غنغلتوتي إلمنا ما كن غنال أكيك قبري قبر غنغلتي الرسول لكين قبري قبر أكيك غنغلتي لو كنت مكان صاحب هذا القبر أسو أباك قبري كانت هيتنين أرقمي أسو دؤيتنين الدنيا كان را أبامي أكا نمني كين نمنا كسن جرو دؤيتو من الدنيا مكان را أسو أبامي خلاص أسو ربين كي الدنيا مكان را نفقتي هما دبرين الدنيا مكان را أسو دبري نما جرون قري حاجة نمني أكاس يدوتي يا قبري رقيتنين نمتتي كوني ديني أفيتي فأكن انتهو جران أمنتا أفيتي فأكن انتهو جران الرسول وما به إلا البلاء بلته الدماتي والوانيون الدماتي والجبان الدماتي والتوفين الدماتي نمني أف قدسون الدماتي جتيتنين جنانين كلاس نمني دلقا في قوش علمنا ما كوني نما جبسيسي علمنا ما كوني قبري دقيقة سوى الدنيا ما كان رأى أبا ميجد وانا كانت تراوتاتنين جير سبني سبا في الرد شني هاتو بيه هاتو يوفي بيته أكملت نمني سبا في الرد أكملت راوتا وانا كنا وسو جنرال تجوكم بلي سما فدي وسو قباتي هران كان اني ضيوف رحماني ورأموتو وفي بيتي ربي قبتيتني حجي قريتني ديماتني جرو أعرف الجنرال تجرى يوكا قباتو تاتي أدت أموتو إسا غافتشو دندا إسا أدت واغو دندا أمة مسكينة سبب سني ولدتك أبامي كيونا هذا أبان سبب نما يوكا خليسا كيسا أبامي كان وجين سوق الدافي أموتو بنا حركة إساران إيقاتي بتدو كيونا أجولي بياك أبو ميكا كم تجرى كإقاماك أبو كشيكا كبيكا كهيو كأتجرو ميكا تجرى كحركة إسا أموتو بيت سمن إسا ور إسا حركة إسا إيقاتي حركة إسا تنجراتو
kana hilaalu namni sababa nama tokkootiif akkamitti ammootu miskiina miidha yaa oromooti yoom waliif yaanna sila yoomuma uftaaneetiin jiraanna yoomuma walirraa gadi buunee wal waanyoof wal jibbaa kana yoomuma dhiifneetiin jiraanna waan nama gaddisiisaati ni beeyna foolisa Suudii foolisni Suudii akka agarte mana dhuftee namatti hin cabsitu namni hagana gahu bootaa itti walgeetti haddaraasha fudhatee bakka namni hagana gahu itti walgahetti dhuftee akkanaan hin cabsitu waa lamaan malee waa lamaan cabsiti yookaan wayta itti himan bakkitee kanatti muuziqatu hojjetamaa jira dhiiraa fi dhalaa walgeettee atichi shiishaa dhuudii wanni hin taane raawwatamutti jira jedhanii himuu takka jedha kanas akkan ta'in kunis kijiba nama sheekaa nama beekatu nama hedduutu achi keessa jira lammaffaan mallaqa nyaachisanii nama akkanaattu achitti argamaatiin jira ummanni ammootu achitti argamu hin beekan ummanni keenya hedduun isaa nama iqaamaa hin qabne nama waraqaa hin qabnetu jira waan taateef nama waraqaa hin qabnetu achitti heddummaataa dhaqaa ummata kana guuraatiin walgahiisan fashaleessaa jedhaniitiin mallaqa nyaachisuudha homa lamaan kanaani yaa nama jala deemtu yaa nama jibbitu yaa nama ammootu guddinna ummata oromoo hin feene aboo yoo ati khayriin qabaatiin addunyaa kanarraa rabbi si haa godaansisu siin jenna yaa akhi akkamitti namni shira walitti yaada sila ammootu haguma yoomitti wal jibbinanu oromoon tun namni bar afur jedhanii tokko kanamaaf tahu tokko ka biyyaaf dhaabbate jedhan tokko ka biyyatti dhaabbate hedduu yoo laallu amma namuma biyyatti dhaabbatetu heddummaataatiin hin jira paartii wal qoodee akkamitti wal jibbaan namaa hagana maranu keessatti gadi buute hattan gurra kennaafillee waan hin tolle dubartii achitti Suudiin iyyisiisuun sun si afotti dubartii ta'e kaan as darbanii kaan achi darbuun suni gurraaf waan namaa tolaati irdii namaati bar rasuulli irdii keessan eeggadhaani gaafa addunyaa kanarraa deemu ka'an rasuulli gaafa arafatti gorsaniitiin hin jettan acraada gurra keessanillee wal balleessuun haraama isinirratti jedhan namni kana dalaga yoona Taaddasaa fi Baqqalaan dhufeetii miti biyya Makkaa keessatti kama maqaa islaamaa amantii islaamaa himatutu kana dalage jechaadha akkamitti gurra ofii balleessite gurra saba keetii akkamitti balleessite sitti hin dhagahamu horiidhaati haywaana hin yaaddu aqlii rabbi siin kennine wallaahi rabbi nu haa qajeelchu rabbi karaa haqaatti rabbi nu haa deebisu wal jibbaan heddummaataatumaan deemaatiin hin jirti waan takka waan isinii himu takka beeytanii yoona achi addunyaan tuni jedhan rasuulli gaaf tokko himanii sahaba gaafa du'u kaan addunyaa kanarraa gaaf deemu kaan ani yoona achi hiyyoomtanii rakkattan jechaan na keessan jiruu jedhan duniyaan ni argamti garuu duniyaa kana keessatti namni wal dorgomeetinii wal fixa gaafa namni wal fixuu kana keessa maaltu dhufa jechaadha musiibaan heddummaataatumaan deemti jecha waggaan kun hin jiraa miti amma waggaan dhufu kanarra hamaadha kanarra hamaa tahaa deema malee yoona achi addunyaan tun sirraahaan deemtu ummanni waluma fixaa deema waluma jibbaa waluma waanyaa firri fira kutaa obboleessa jibbaa jaartiin jaarsa jibbaa kanumatu heddummaataa deema yoona achi ka argames kanuma kun jibbaa ummata oromoo dhiibbaa ummata oromoo tuffii ummata oromoo irraa qabu agarsiisee jechaadha namni kaleessa ijoollee miskiin achitti walgeette qabsiiseetiin hin jedhe rabbi ammoo jazaa kee rabbi biraahin argatta wanni ifa bahe wahiillee hin jiru biyya kanatti amma namni iqaamaa dhaqaasin namni gariin watan argu dhaqaa mootummaa Itoophiyaatti kana godha ummanni Suudii kanan dhaga obboleessa kee namni iqaamaa qabu dhaqee daffaree waan akkasii godhuu hin danda'u obboleessi isaatu osoo qabame dhaqee gaafachuuf hin sodaata beeta waraqaa harkaa dabanii yellaa siin jedhani karaa qabadhu siin jedhan waan taateef waan akkanaa shira akkanaa walitti xaxuun xiqqeenna kenna agarsiisa tuffii kenna agarsiisa jechaadha kanaaf rabbi nu haa qajeelchu nama waan kana ammootu raawwateetiin hin jedhe ammootu rabbi ifa nu haa baasu rabbi ammootu haqa hin gatu la yumli lizaalim nama badii dalagu rabbi yeroo maqabaaf malee wayta ammootu achi isa qabeetiin hin jedhe harka rabbiiti ammootu hin bahu jechaadha بارك الله فيكم شير ولي قراتي ممكن نمتشي شيرك أنا كيسا هركا قبو أرجو دندها وان تاتف الله يهديك بس ربي سيهاك أجلتو تفتما سبكيتو فتشيفت